Dhukkubni saalaan dhufe saala fixatee jaani. Invite hoggolaadhaa biraan naagaa inshallah. Sheekotii Oromoo biraan naagaadha. Qeessota Oromoo biraallee gaggeessuun barbaadu bituri. Warra agartee falmattoota mirga namaati yookaan aktiivistii Finjaan akkasumas warra agartee ogeessa soorata yookaan loowar Finjaaniin barbaada. Akkasumas ammoo miidiyaalee Oromooti yookaan miidiyaa Oromooti Finjaan san warreen san bira dhaamsi kun akka naagaa'uun barbaada. Sheer naa godhaadha inshallah. Akkasumas warra agartee qeerroodhaa Finjaan keessafuu kanneen dhiyeenya kan agartee chaalenjii TikTok fi miidiyaalee garaagaraa keessatti agartee warri kun fannoo jaa warri kun qeerroo jaa mee qeerrummaa fi qarrummaa sana agartee irraan kan irraa haasa'uu deemna waan agartee qeerrummaa isaanii tun eessa akka jirtuu fi agartee qarrummaan tun eessa akka jirtuu agartee dhaamsa biraan ga'uu barbaada agartee liidara siyaasaa yookaan ammoo hoogganaa siyaasatiif hinjuu san bira dhaamsa kun akka naagaa'uun barbaada. Warra kaabin yookaan bulchaa araddaati, bulchaa aanaati, bulchaa godinaati, bulchaa oromiyaati yookaan ammoo bulchaa biyyaati hinjuu san bira dhaamsi kun akka naagaa'uun barbaada. Dhaamsi kiyya kun agartee Oromoota bira warra agartee afaan kaadhaa hunda bira akka naagaa'uun barbaada. Sheer invite hoggadhaa warra kana keessa agartee warra gaazexeessaa hinjuu dhaamsi kun akka bira naagaa'uun barbaada. Gaazexeessaa miidiyaa Oromooti hajuu, an aktiivistii Oromooti hajuu kan agartee an hayyuu siyaasaa Oromooti hinjuu, an ogeessa seeratti hinjuu warra agartee ammas an wallisaa Oromooti hajuu jara kanaan agartee warra gaafii irraa qaba akkuma Oromootti akka nama Oromoo tokkotti akka dargaggeessa Oromoo tokkotti isaan karraan gaafii qaba. Dhaamsi kiyya kana bira naagaha baqattoota Oromoodhaa kanneen Suudi Arabiyaa keessatti rakkatanii jirtuun agartee bofa hudduu lixu nu taate agartee dubbii bofa hudduu lixee haa agartee yoo gadhiistu lixu yoo agartee harkistu citu dubbii isaanii dubbii akkasii nu taate keessafuu erga agartee qoreen nam seeylan amashideetiin agartee durfamtu sun gara Suudi Arabiyaa dheetiyaas dubbii isaanii hokkee nu qabdee jirti galtee duraan abdii ajaa'ibaat agartee nus warra ala jiru dabalatee warra Suudi Arabiyaa san keessatti hidhaa jiran dabalatee abdii xiqqishoo tokko agartee namni hundaaf abdiin tokko kan namaa ture. Erga agartee ammoo Ustaaz Ahmadiin Jabal gabbaanii peejii isaa irratti maxxansanii as dubbii isaanii afaan jijjiirtee ijoolleen hoop yookaan abdii murtee rakkoo addaatiif saaxilamtee jirti. Seenaa jalaan bahuudhaaf gabbaatee ni gartee sheer akka gootan hin barbaada. Namni ijoolleen Suudi Arabiyaa kun yookaan baqattoonni Suudi Arabiyaa jiran kun isaanuma kanneen agartee amma dura gizee wallistoonni Oromoodhaa dhaabbatan yookaan dadhaban hoggaa isaan gatan taran hoggaa isaan qufan hoggaa isaan albamii dalaganii albamii isaanii karatti duraa hafe akka gartee waan san galmaan gahatan hoggaa isaan boolla keessa qufan namni quba qabee boolla keessa isaan ol baasaa ture ijoolluma Oromoodhaa gartee warra Suudi Arabiyaa keessa jira kan ijoolluma tana ijoolluma miidhaa jirtu tana. Ijoolleen tun duuba akkamitti galata aartistii Oromoo abbaa tokko namni tokko gabbee sagalee akkamitti ta'uu fi dalage. Gaafa rakkattan gaafa waan albamii ittiin dalagitan dhabdan gaafa taphatanii koonsartii dalagachuu feetan gaafa gartee viizaa isin ergamii waan viizaa ittiin dhaatan dhabdan namni gartee qubee isin qabee laga kana isin tarkaanfachiise ijoolluma Suudi Arabiyaa kana kun dhugaa walitti jirtu dhugaa gartee lafa jirtu waan walitti jibnuu miti waan warri hiddibaatii miti maqaa walii dha'uun hin feesu malee isinuma warri artistoota kana warri gartee isin deeggaraa ture ijoolluma gartee amma hidhaa keessa jirtu tan. Duba ijoolleen tun galanni ijoollee kanaa jazaan ijoolleen tun artistoota Oromoo biraa qabdu akkana. Jazaan ijoolleen tun artistoota Oromoo biraa qabdu tana. Shoorri isaan agartee aartii Oromoo irratti qaban akkana. Galanni isaanii akkana ta'uun malee maaliif nama tokko artistuma ta'uu hagabbee ijoollee tana sagalee ta'uuf akkamitti dhabe? Akkamitti artistii tokko hagartee inuu waa'ee quuqamaa sabummaatiif fi amantiidhaa haafu akkuma namoomattuu gabbee nama isaanii dubbatu nama tokko akkamitti dhabe? Maaliif nama tokko dhabe? Kanaaf artistoonni Oromoo tokkollee keessan agartanii itti gaafatama seenaa jalaan baatan tan akkasitti agartee akka naa hubattan hin barbaada. Inni biraa immoo warra agartee aktiivistoota ijaara. Aktiivistoonni gaafa agartanii isin waamee qalaayitan waamee qagootan gizee gartee gargaarsa barbaadan akka sabattis haayoo teessan gaafa galmaan ga'uudhaaf barbaadan gaafa gartee qeerroo haa ta'u qarree biyya keessa ijaaruu barbaadan dhagaan mansalaalli isin irra dhaabbatanii gartee gara biyyaa tarkaanfatanii ittiin waa ijaartan warri duubaa dahoo isin ta'ee jinfuu akka eeboodhaa ta'e akka gartee akeekaa fi kaayoon keessuun galma goosanii godhaa ture ijoollee Suudi Arabiyaa kana. Duuba aktiivistiin Oromoodhaa namnummaan tokko gabbee akkamitti ijoollee tanaan sagalee ta'uu danda'a. Hoggaa hunda miidiyaalee adda addaa irra baatanii
waa'uma siyaasaadha haqqifatan waa'uma siyaasaa qoqqifatan waa'ee siyaasaan qoqqifatan jechuun agartee maaliif qoqqifatan jechuudhaaf garuu immoo ijoollee tan akkamitti xiyyeeffannaa keessa galchuu dhabdan wanni siyaasaa wanni agartee siyaasaa dubbatanii filleen agartee hidhaan eega hidhaa taate ta'e isaanii tun ammoo atti hidhaa agartee namni sibiratti du'ee reenfa nama sirraa baasuu dhabdee agartee achi keessa taa'uun dhugumaan agartee aktivistoota Oromoodhaa biraa jeezanni ijoolleen Suudarbiyaadhaa qabdu akkana jezaan isaan qaban kana galanni isaanii akkana ta'uun malee maaliif agartee balbala silaa rukutamuu qabu hunda rukutanii hamma agartee dalaguu danda'an maaliif nu dalaguu dhaban yoo dadhaban diiyaasporaa biyya alaa kana keessa jiru wali qindeessanii dhiibbaa mootummaa Suudarbiyaa fi Itoophiyaa irratti maaliif godhuu dadhaban maaliif waajjira UNHCR UN yookaan Human Rights yookaan dhaabbata gurguddaa akka agartee Jeneevallee haa ta'u maaliif balbala isaanii san dhadha'uu dadhaban hidhamtoota hogguma siyaasaa qofaaf Washington DC agartee masaraa White House biratti dhimma siyaasaa qofaaf agartee hiriira toora sadiitti bahama dhimma siyaasaa qofaaf istireetinni USA fi Kanaadaadhaa biizitaa dhimma siyaasaa qofaaf agartee istireetinni London biizitaa lubbuu qeerroo biyya keessaa dhumtu qofaaf agartee istireetinni sun hidhaa fi ajjechaan nurra haa dhaabbattu san qofaaf jama maal yoo ka Suudarbiyaa kanaaf agartee hidhaa fi ajjechaan nurra haa dhaabbattu jaan maal yoo jaa maaltu gaaja maaltu si daangeessa kana godhu aktivistoonni keenya maaltu kana godhuu daangeessa lubbuun warra biyya keessa dhumuuti fi warra Suudarbiyaa dhumuu maal lubbuun gurraatti fi adii qabdi lubbuun garaagarummaa qabdi dhugaadha warri biyya keessa sulleen qaama warra qabsooti warra Suudarbiyaati illee qaama qabsoo Oromooti isaani hagartee qeerroo biyya keessa warra madaa'ee gartee wallaannataa ture isaani gartee warri qeerroo duute nu awwaalaa ture isaani gartee warra haadha fi abbaa qeerroo fi qarreen jalaa du'an imimmaa irraa haqaa ture isaani gartee dhaabbata bilisummaa Oromootis dhaabbilee Oromoodhaa maallaqaan duuba dhaabbataa ture jezaan uummata kana akkana qaba ture akkana ta'a ture maaliif agartanii jara kanaaf akkuma qeerroodhaaf hiriira baaftan sanitti ijoollee tanaaf hiriira maa qindeessuu dhabdan isiyyoo qeerroo Oromoodhaa biyya keessattuu agartee abalu fanaanuu hiikamu itanii hiriirri baatanii isaan kanaaf illee warra Suudarbiyaa saniif mootummaan furmaata tattamaa akka laatu itanii hiriira ba'u maal isin daangeessa jezaan ijoollee Suudarbiyaa isin biraa qabdu akkana isin dhugumatti akka dhugattu jezaan ijoollee Suudarbiyaa isin biraa qabdu akkana ijoollee tanaa obboleeyyan keessa kaleessa giseedhaan warri hatattamatti mana yaalaa isin geesse ijoollee tanaamti gartee warra Suudarbiyaa kanaamti warra gartee immaan haadha keessanii irraa qoorsi ijoollee tanaamti immaan abbootii keenyaa warra nurraa qoorsi ijoollee tanaamti obboleessa keenya hadduu gartee warra nu sabbarsiise warri mana yaalaa nu geesse warri nurraa awwaal ijoollee tanaa miti warri Suudarbiyaa jiru kanaa miti maali duba yoo gartee hiriira akka biratti illee bobba'an yoo mootummaa gartee biyya keessa jiru sirratti ilmaan keenya biyya alaati nu galchaa maniidhaati walitti qabaanuu fidaa jettanii yoo dhiibbaa irratti baatan yoo hiriira irratti baatan biyya keessatti maaltu gaajaa maaltu isin daangeessa dubbachuun maaltu afaan isin qaba maaltu afaan isin qaba isin baana qeerroo Oromootiif qarree Oromoodhaa warra biyya keessa jirtan aktivistoonni biyya alaa jirtan yoo warra biyya alaatiif biyya keessa qindeessuu maaltu isin dhorke abbootiin amantaa dhimma kanarratti maal godhaa jirtan majlisni naannoo Oromiyaa maal godhaa jira gabbaatanii waa'ee ijoollee tanaa maal akka dubbatu maal akka gartee irra jirtan ijoollee hidhaa jiru sunis isinirraa dhaga'uu feeta hordoftoonni gartee majlisa Oromiyaa guutuun illee waan kana dhaga'uu fedha maa irra akka jirtan dhaga'uu fedhan gabbaatanii daawwaan tana caaltan jirtu daawwaan jalqabaa lubbuu nama islaamaa tokko baraaru lubbuu gartee obboleeyyan keenya mana hidhaa keessaa jirtanii kana baraaruudhaaf maal godhaa jirtan majlisni naannoo Oromiyaa maaltu gufuu isinitti balbala kamiif kam dhaqxanii eenyuulaa sirraa banuu didee kana dhaga'uu fedhan isinirraa qeessota Oromiyaarraa mana luba beeta kiristaana Oromiyaarraa waan kana dhaga'uu fedha maal irra akka jirtan isinirraa dhaga'uu fedha miidiyaaleen Oromolleen kafareejiin isin kannaa jirtan du'aan haala gartee baqattoonni Oromoo biyya keessa biyya Suudarbiyaa keessa jiruu fi haala isin itti gabaasaa jirtan du'a miidiyaan uummanni arboo shiriisaa waa'ee gartee lola biyya keessa kafareejii gartee uummata Oromoo daran TPLF kafareejii kan nu jirtan BBS TPLF kafareejii isin kan ta'e oduu teessoo torbaanii wal jimtee ilaaltan oduu Getaachoo Raddaa isin gabaaftanii fi oduu hidhamtootni Oromoo Suudarbiyaa isin gabaaftan akka xiqqisamii wal kafareejii isin agartee Getaachoo Raddaati kan ta'e ture guddaa miidiyaa kana dhaabuu keessatti
mindaa ati ammaan tana nyaattu kana mindaa gartee maqaa gaazexeessuma si kafalu qamma Getaachoo Raddaatu gartee maallaqa Getaachoo Raddaa wali guure isinii kafala immoo maallaqa ijoollee su darbaa darbite isinii kafala ijoollee su darbaa qooda keessaan qabdu si galtee akkamitti mindaa ijoollee tanaa nyaattee maallaqa ijoollee tanaatiin agartee miidiyaan irraa irra baatee irraa akkatti bokkuftu kun maallaqa ijoollee tanaatiin agartee gad dhaabbate. Duuba kafareejiin isin Getaachoo Raddaatti kannitanii fi kafareejiin ijoollee tanaa kan tan oggaa agartee wal moggaa qabne akka tichisamee adda fagoo. Akka tichisamee samii adda fagoodhaa jechuudha. Kanaaf isinillee itti gaafatama keessaan baatan. Agartee waa hundi fedhii isaatiin fedhii rabbii ni taate ni jijjiiramtu ni jijjiiramu jirtu. Baqattoota agartee Oromoodhaan warri sun darbaa keessatti agartee akka malatti shiraan agartee jedhamtanii jirtan rabbi isin haa baasu. Garuu waa hundi ni dabu. Qabrii hiriyaa fi namni agaree qabrii fiitillee argeetti Oromoon. Namni qabrii hiriyaa arge fiitillee argeetti. Namni agartee isaaniif arra sagaleen tahin namni isaaniif irra gartee boolla seenuu qabu hundan seenin namni gartee balbala isaaniif dadha'uu qabu hundan dadhahin boru ijoollee gartee kuweetiif sagalee taane yookaan agartee yoo rakkate ijoollee kuweet bira dhaabbatte jennee abdii isinirraan qabu. Ijoollee qatarra bira dhaabbatte jennee abdii isinirraan qabu. Ijoollee Dubaay bira dhaabbatte jettanii abdii isinirraan qabnu yoo rakkoon agartee rabbiin nuti fidin nuti dhufteewu. Namni gartee ijoollee su darbatti sagaleen ta'in boru ijoollee masrii keessattuu sagalee taane jettee taatan jennee abdii isinirraan qabu. Agarree jiru. Hogguma gartee qoonqitti yookaan tagaraa hongoraama barbaadan hundi keessa illee giri jettanii gartee nu barbaadan malee hoggaan nuti rakkoo keessa inni akka isin nu barbaanne hubannee jira. Korra gaadhaa jechuudha. Waan ani isin hin jiru ta'een waan gochaan keessanii fi hojiin teessan isin hin jettu hin jiru jira. Waan agartee dubbiin isin hin jettu hin jiru jira. Keessafuu majlisni naannoo Oromiyaadhaa abbootiin amantaa warri hin jettan akkasumas agartee warri lo'aarri hin jettan gabba haati dubbadha. Yoo rakkoon mootummaa su darbaa keessa jiraatte bakka deemuu qabnu maallaqa hunda walitti gartee waan darbuu qabnu walitti darbine United Nation bira deemnee dhiibbaa irratti goona lammii teenya galfachuu nu daangessan jirtu. Lammii teenya galfachuu waan nu daangessan jirtu biyya keessaa fi biyya alaatti dhiibbaa gartee goonee galchuu waan nu daangessan jirtu. Alloo reettee ol baatee suufa gaarii qaattee miidiyaa ijoollee Oromoodhaa gartee maallaqa sumuunii coccortee bante kanaan kaameraa isaan bitan kanaan ifittas qabdee Getaachoo Raddaatti kafareejii kanuu sheem aybiidha kun qaanyidha. Qaanyidha kanaan waa'ee kubbaa dhaasoon. Kanaan waa'ee abiyyiitiif waa'ee badhaadhinaatiif waa'ee kaafawootiif waa'ee baawaasaa'u qaanyidha. Dura lubbuu gartee su darbaa keessatti hidhamuu jirtu kafareejii kanuu qabdan. Balbala gartee dhadhaamuu qabu hunda dhadha'uu qabdan. Haadha ilmoodhaa ta'u ulfaan achi keessa hintee achi keessa deessee osoo agartee garaan bilchoodhaa nyaata nyaattu hin qabne agaboo ulmaa ciisu jirtu jira achi keessa. Baambarsi daa'imatti fi dhiiga gartee da'umsaa deessa kana waan ittiin wanni godhatu uffatu dhabdee ciisu jirtu jira. Kana dhiiftee Getaachoo Raddaatiif kafareejii kanuu sheem aybi qaanyidha kun isinirraa. Qaanyidha. Kan biraa immoo yoo agartee rakkinni mootummaa su darbaa bira jiraate dhiibbaa goonee haala saniin godhu yoo mootummaa Itoophiyaa bira jiraate immoo harka micciirree xayyaara Itoophiyaattis haa ta'u xayyaara fedhe kireeffannee ijoollee san xayyaara lama sadii Oromoo kireeffachuu danda'a qarshii lama qarshii sadii waliin darbin doolaara takka waliin darbin yoo haala kanaan keessan warrummaa su darbaa keessatti hidha irraa hafan qofti xayyaara lama sadii kireessanii ijoollee san achi keessaa guuranii galchuu danda'a. Yoo rakkinni dinagdeedhaa rakkinni nadaajidha yookaan bobaadhaa agartee ijoollee san galchuu haadhoo isin dorgu taate. Si galtee yoo rakkoo aeropilaanaa jiraate aeropilaan lamaa miti sadii miti afur kireessuu dandeenya. Kireessanii galchuu dandeenya. Rakkinni mootummaa Suudi Arabiyaa biraa haa ta'u mootummaa Itoophiyaa biraa haa ta'u wanni takka wanni nuti himtan hin jirtan qaamni waan kana qindeessee of jiru tokko hin jiru. Waa sadii wajji hidhamaniiti waraabessaa fi harree fi leenci wajji hidhamaniiti isaan hundinuu bu'anii je. Nama sadii wajji hidhamee leenca waraabessaa fi agartee harree wajji hidhamaniiti isaan hundinuu bu'anii je. Harreedhaati maal si boochisaa jennaan coqorraasa agartee araddara jiru tokko osoon boru nyaadda iftaani nyaadda jee osoo hin dheedin qosadhee biraa deemuuti biraa hidhamuutu coqorsantu namarreetiin bu'aa itti jaan harreen. Ati waraaboo maaltu si boochisaa jennaan goromtii re'ee takka osoon booda nyaadda galgala nyaadda ganama nyaadda jettuma qosannaa bira taa'u biraa hidhamuu kiyyaattu reetti sun namarreetiin iyyaa santu na boochisaa jee jaan waraabessi. Ati olleen jamaal si boochisaa jaanii dabaree isaaniitiin isaa gaafannaan
Ana ammoo wali na boochisu. Jeedalaa fi gartee harree fi gartee waraabessaa wajji hidhamuutu gartee na boochisaa jee jaallechi. Dubbiin ijoollee teenyattis dubbii akkasii. Wanni gartee ijoollee teenya Suudarbiyaa keessatti mudatillee gurguddaa keenya gartee horee san keessatti haammachiisanii gara gartee Suudarbiyaa dhageessudha. Akka gartee Dr. Jeelaan kana fa'a. Akka itti dubbannu nu dhoorgitanii afaan nu qabdan jechuudha. Afaan nu lugama nutti keessanii. Lugama nu keessanii dubbachuu nu dhoorgitanii jechuudha. Ijoolleen Suudarbiyaa jettu galanni isaan qeerroo biraa qaban galata akkanaati miti. Gaafa gartee qeerroon biyya keessa akkasa dhumtu san galgala tokkochatti walitti darbanii waan isaan godhan ni beekan. Gaafa hidhamtoonni Suudarbiyaa gaafa hidhamtoonni gartee Somaaliirraa akkasi buqqaasan guyyaa tokkotti walitti bane Isuuzuu 50 ol kutaa gartee Harargeetti fi Baalee gama jalaa sana gartee gammoojjii Baalee keessa qubatoota achi jira san biraan ga'a ijoolleen tun. Galanni gartee ijoolleen Suudarbiyaa hidhamtuun isin biraan qabdu akka hin malle qeerroo Oromoodha. Bakka jirta seenti silaa tolaanis haa ta'u lolaan gabbaatanii duutanis jiraattanis sagalee taatanii fi mootummaa biyya keessa jirtanii karaa dhiibbaa uumtanii akka ijoollee teessan obboleeyyan keessan biyya ambaa san keessaa galchisan godhuu danda'u qabdu sana jiraatu ture. Ijoolleen si yoo dhufte bakka ol seentu hin dhabdu. Ni qaban maatii isaanii bakka ol seenan ni qaban. Jireenya fi gartee maatii raajii jira jaanii ba'an malee bakka ol seenan dhabaaf hin yaada ijoolleen sun. Wanni isaan ja'aa jiranillee biyyi teenyatti nu galchaachaa jira. Qabbana tana gartee feestaala uffatanii qabbootu jaakeetaa afurii shankaannee dadhabne tana isaan feestaala uffatanii mana san keessa keessa jiran. Wanni tun hundi dabartii borommoo haala ittiin agartee qeerroo baluu miidhame qeerroo maaree dubbinyee wasaappii fi ol baatanii ittiin sadaqaa ijoollee Suudarbiyaa istaateen ijoollee biyya Arabaa keessatti dhaabbatantu gartee walumaan laalu ta'e. Sheem. Wala aktiivistii jetta wala aartistii jetta wala hoogganaa miidiyaa jetta wala hoogganaa agartee dhaabaa jetta. Hundi keessan waan tokko waan godhaa jirtan hin jiru. Yoo godhaa jiraatan gabbaati waan irra jirtan isteeppii hagam takka akka deemtan gabbaati dubbadha. Gabbaati dubbadha. Waan gufuu san ta'ellee gabbaa dubbadha. Wanni mariin hin furamne hin jirtu. Wanni mariin hin furamne hin jirtu gabbaati dubbadha. Wanni gabbaatanii dubbachuu sun dhoorga hin jiru. Hatta Dr. Jeelan Fallee waan irra gaansan eenyu hojii akka maratan biyya san dhaqanii osoo gartee ijoollee shamarran mana keessa keessan maa irra akka jiran odeeffannoo tokko nu kennin osoo suuraa takka gartee isaanii wajjin qayin akkasumatti hin jettu nu deebi'an. Waan deebaniin Allah alam waan waliin jaan Allah alam. Rakkoon isaan biraa fi mootummaa Suudarbiyaa biraa fi mootummaa Itoophiyaa biraas Allah alam. Wanni beeku hin jiru. Kanaaf waan kana hunda uummatni bal'aan baruu fedha. Hidhamtoonni achi keessa jiru sun baruu fedhan. Yoo mootummaan Suudarbiyaa isiniin kennu ijoolleen tun agartee haasatti haa dhumtu isiniin jaalle ijoollee kanatti himaa gabbaadha. Nutilleen du'aa goona fi ijoolleen agartee osoo salaattu osoo wantuu haa duutu qurxii isaanii beekanii garaan qurxiin beekni xalaata abbaatiitti Oromoon. Garaan qurxiin beekni xalaata abbaati. Yoo gartee mootummaa Suudarbiyaa himii kunuu isiniin jee jiraate. Himii kunuu ijoolleen tun asuma haatiirtuu isiniin jee ijoolleen qurxii si beekti mana san keessa haa dhumtu. Himaa gabbaatiitti waan mootummaa Suudarbiyaa isiniin jee himaa. Ijoollee yaadan agartee namni yaadattu gartee nama miidha ijoollee yaadan akka miidhame qurxii takka itti hima. Majlisni naannoo Oromiyaadhaa waa'ee ijoollee sanii maal akka dalagaa jirtan gabbaati dubbadhaa sababa bal'atti. Sabni bal'aan sirraa dhagoo fedhe maal akka dalagaa jirtan. Hidhamtoonni sullee sirraa dhagoo fedhe maal akka itti dalagaa jirtan. Waa'ee isaanii maal akka dubbachaa jirtan. Eenyu hojii akka mari'achaa jirtan. Mari'attan moo mari'an. Yoo mari'attan eenyu hojii mari'attan gufuun eessaa isinitti taate. Maaltu isin daangeesse. Eessaa abdii argattan. Eessitti abdii isinit dukkanaa'e. Gabbaa dubbadhaa majlisni naannoo Oromiyaa maal irra akka jirtan. Daawwan isin irraan kan deemtanii magaalaa keessaa fi Oromiyaa keessaa fi baadiyyaa gammoojjii keessa nu gootan hin jiru. Daawwan tana caala hin jiru. Nama dhibba takka gartee daawwatti yaamurra lubbuu nama takkaa baraarutu irraa afdal. Namni lubbuu takka gartee baraare akka nama lubbuu gartee aalamara jettuu guutuu baraarete jee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam tara warri isaan nu barsiisan. Duuba obboleeyyan keenya mana daasa keessa nama meeqattu halkan edaa kana nama meeqaa du'ee bule. Halkan edaa kana qofatti nama meeqaa du'ee bule. Torbaan kana nama meeqaa du'e. Osoo namni asii du'aa jiru da'awaa maal deemtanii gootan. Masgiida maal deemtanii ijaartan. Beeta kiristaana maal deemtanii ijaartan. Akkamitti ol baatanii artistii hidhatanii waltajjii irratti dhaabbatanii wallistan.
osoo buleeyyiin keessa maayidhaa san keessaa akkasitti jiranii akkamumatti maayikii qabattee aan aartistii ta'e walitti jira baatee akkamiin walliste akkamitti istuudiyoo seentee maayikii gurra gakkaattee wallee jaalaa wallistee yuutuubii irratti kan nu lakke sabskiraayib sheer godha akkamiin nuun jette hay ijoollee tanaan nuti boo gaafa koonsartii Dubaay dhaquu gaafa barbaadee maallaqni tikeetaa gaafa sakkate sadaqaa ijoolleen tun keessaa si ergitanii nuti buleessa fayyaa kasuu darbee san deeyte kanaadaa dhaqee boo koonsartii gaafa deeyte sadaqaa ijoollee tanaatiin nuti keessan deeyte Ameerikaa sadaqaa ijoollee tanaatiin nuti Awurooppaa kadheetan waa ijoolleen tun sini buufattee nuti gargaarsa ijoollee tanaatiin hin dhageenye sin biyyaalaa aboo gargaarsa ijoollee tun sini gootiin ati albama kan kee maxxanfanne artistii Oromoo sin baan hin maxxanfanne galanni ijoolleen tun biraa qabdu kan jazaan ijoolleen tun biraa qabdu kan maalumaa gabbaatee miidiyaa yoo dhabde FB keetiratti akka kiyya kanatti if dura keessee kaameraa hanqe laayif baatee sagalee maataa ofii dadhabde artistii Oromoo nama tokko kophee dhabne akkasii akkamitti nama tokko dhabde feestaal akkasitti uffatanii suuraa kaatanii poosti godhuun sagalee ta'uudhaa miti maal dalidan ammoo warri miidiyaa irra jirtan warri miidiyaa akka ombeen akka gartee EBS akka gartee kush miidiyaa kanneen akka keelloodha Oromiyaa 11 maal gootan akkamitti osoo ijoolleen tun jirtu waa'ee Geetaachoo Raddaa nutti himtan boo waraanni Kaabaa achi ga'e waraanni Tigraay achi ga'e waraanni TPLF achi ga'e waraanni Abaawoo achi ga'e akkamitti kana nutti himtan mooraalii kamii nutti himtan mooraalii kamii isin aktiivist jettanii zuumii fi gartee kaameraa biraatiin nutti affeertanii nutti haasoftan osoo buleeyyiin keenya asii gatti dhumu jiranii maaliif maallaqa hararratti gubdan walitti qabdanii loowara jabaa tokko nu bittanii Jeneevartis haa ta'u mootummoota gamtoomanirra wajjin dhiibbaa uumtanii yoo mootii Sudarba haala gartee ittiin hiriira biyya keessa fi biyya alaatti gis takka jimu jennee gartee hiriira itti baanu itti sagalee jira kana ta'an akkamitti nu qindeessu dhabdan akkamitti sagantaa akkasii abbaa takka nu dhabdan miidiyaalee gurguddaan maqaa dhiyoo kun akkamitti sagantaa akkasii takka nu dhabdan isinillee warri miidiyaa TV Islaamaa Nuuraludaa fi Hamiltan hundummaan keessan warri TV gartee Pirotestaantii dila san dabalate TV dira kana bira akkamitti nama tokko nama sagantaa gartee sirnaan nu qindeessu akkamitti nama tokko dhabne sin bira akkamitti dhabne wallahi nama shame namni gartee obboleeyyan kanaaf waan godhin namni gartee islaamummaaf waan kana godhin namni gartee foonummaaf kana godhin namni gartee dhiigummaaf kana godhin namni gartee wajji dhalootaaf kana godhin namni gartee hiriyummaaf kana godhin namni gartee afaan tokko dubbannaaf kana godhin anis boroo waa ta'e wayinaa godhan jee gartee akka sabatti akka wanti waan wajji deemu waan jirtu jechuudha. Itti gaafatama seenaa jala tokkollee keessan hin baatan. Hooggantoonni miidiyaatis, gaazexeessonni miidiyaatis, aartistoonni Oromootis, sheekotiin Oromootis, qeessotiin Oromootis, abbootii seeraa Oromootillee tokkollee keessatti gaafatama keessan baatan. Hatta warri fooloora gartee qarshii fooloora FB dha kuma shanii ol qabdan tokkollee keessatti gaafatama kana jalaan baatan. Itti gaafatama seenaa jalaan baatan. Dhukkatanii ta'uun kun agartee itti gaafatama seenaa jalaa sirrii baasu. Ijoollee kana agartee yoo qooda isaanii rabbiin achi keessa hidhaasan keessatti du'aan ganama rabbiin barreessuu fi baate numa ba'a. Hidhaan agartee hidhaan qoraasuma dhiirati. Uumaatis hin taane ni ba'a. Inshallah rabbi gartee fayyuma itti haa ta'u malee ni ba'a. Maandeellaan faana agartee amata digdamii woo hidhamanii numa ba'a. Garuu immoo cubbuudhaan hidhamuun isaanii dhamisuun sagalee dhabuutti nama dhukkubsa malee. Keessa fogartee ijoolleen jirtu sun waan dalagatan parsantii 70 uummata akka keessanii kanarratti gartee dhangalaasan. Parsantii 30 mataa isaaniitiif maatii isaanii fayyadaman malee. Parsantii 70 nama Sudarbiyaa sana ture warri Sudarbiyaa jiru ijoolleen Oromoo Sudarbiyaa jirtu warra Ameerikaa fi gartee biyya Awurooppaa sana keessa jiran mindaa isaanii yookaan galii isaan jaan argatan harka lamaa sadiin caala. Warri immoo gaamoo fi bootaa bareedoo Itoophiyaa kana keessatti biyya kana keessa ijaaratu warri Finfinnee kana keessa mana qabu warra gartee Awurooppaa fi Ameerikaa jiraatu.
miskiinotiin tun ammoo akkasitti dalagataa waa takka qabata sababni isaa maaliif parsantii 70 waan argatan kana lammii fi kanatti investi godhan karaa gartee tola ooltummaa adda addaati khamiila haa gartee dhukkubsatee fayyaa dhukkubsataa gartee artistii wallaanu qeerroo wallaanu sheekha wallaanu qeesii wallaanu masgiida jaaru beeta kiristaana jaaru mana barnootaa kanaa jaaru si galtee miidiyaa kanaa kan utubuun maallaqa isaanii kanarratti fixan osoo silaa maallaqa sirnaan kaayyatanii finfinnee kana cinaan agartee ta'u uummata kanaati isaan ji'aan argatanii yoo walbogaa qabu jechuudha. Duu jarri kun akkatti illee waan maallaqaa fi gartee sammuullee akkatti investiisin godhanii galanni isaanii kana ta'e jechuudha. Galata ta'ummaa hirkisaa hamooyyee darbaa san gootan jechuudha. Rabbiin ammoo jazaan irraanfatu inshaallah ijoolleen tunni baati afaan ammoo ijoollee tan itti dubbatan walumaan laallaachu rabbi umrii nu haa dheeressu. Rabbi umrii nu haa dheeressu inshaallah. Hedduu nama dhukkubsa gartee ijoolleen dillu kun nama 5 jaamiti nama 100 takkaa miti nama 10 lakkaa'amu akkamitti sagalee dhabdaniif immoo subhanallah wallahi nama dhukkubsa wallahi nama dhukkubsa nama tokkoof bar magaalaan shaaraan agartee istireetni Awurooppaatii fi Ameerikaa fi Kanaadaa kun biizii ta'e bar firii abala baluu jennee akkamitti boo namni kun 10 lakkaa'amu kun sagalee dhaba rabbii sinuun akkamitti Awurooppaa tana guutuu keessaa istireeta tokkorratti namni hiriira isaanii booda bahee Ameerikaa bal'oo tana keessaa akkamitti isteetaa miti istireeta shaaraa tokkorratti jechuun karaa tokkorratti namni ijoollee tanaaf sagalee ta'u hiriira isaanii booda akkamitti akkamitti Ameerikaa tana keessatti Kanaadaa keessatti akkamitti namni hiriira isaanii booda biyyoota Arabaa garaagaraa keessatti namni isaanii sagalee isaanii ta'u hiriira booda akkamitti Oromiyaa bal'oo tana keessa araddaa takkarratti nama ijoollee tana hiriira booda nama hiriira bahuu miti khaya yaaduma hiriira kanaa kaasu akkamitti hidhaa fi ajjechaan nurra haa dhaabbattuu jennee agartee akka loogoo kan akka dhaaddanutti qabu hidhaa fi ajjechaan ijoolleen Oromiyaa keessatti agartee wayyaan hidhamu jirtuu fi ta'e isaan agartee Sudarbiyaa keessatti agartee hidhamanii duu jirtuun garaagarummaan maal duuti du'a booqaa balachuun qabdu. Duuti du'a booqaa balachuu qabdi. Eegaa haawuru haa dhaabbattuu jedhu maal rakkoo qaba. Yoo hiriira qindeessine maal rakkoo qaba. Yoo maraatuun barbaachisee huccuu carqii dhoofnee maraannee maal qaba ijoolleen teenya akka ta'uun akka nu baatu. Yoo qullaa fiiguun barbaachisee qullaa fiigni maal rakkoo qaba. Kanaaf dhugaan nama fayyisa malee gubbarra diddiballee nama fayyistuu jira. Sigaltee kanaaf dhugaa walitti himna dhugaa walitti himnee wajjaana dhugaa walitti himnee agartee tokkummaa jaarraa dhugaa walitti himnee agartee daandii sirrii hojjaana dhugaa sirrii walitti himnee agartee oromummaa jaarra dhugaa walitti himnee agartee daandii bilisummaa hojjaana walitti kisin kijjabni warra si diddimu namni isaaniif sagaleen ta'in borullee agartee warra kutaa biraa keessa jiruuf warra Awurooppaa keessa jiruuf warra Ameerikaa keessa jiruuf warra Oromiyaa keessa jiruuf akka kam fiddan wanni isin fiddan hin jiru hundi keessan hongoraa magaraa fiddan qonqetti fidan osoo silaa qonqettiin beelti isin dhaabbattee wal beenye bakka isin dura dheeytan eessa akka ta'e wala aktiivistii wala artistii wala miidiyaa amantii wala miidiyaa botoliqaa bakka isin dheeytan wal beenye silaa dura gargaarsa barbaachisee biyyi isin dura taargeetii ija keessa naqatte eessa akka taate wal beenye si galtee akkasii obboleen kiyya gartee warri dhaafas jiran kana rabbi haa baasu warra agartee rakkataa isaanii fi warra isaan fakkaatu hunda agartee rabbi rakkoo haa baasu obboleen keenya warri hidhame kan hundi isaanii agartee rabbi nu haa baasu warra maayidhaa san keessatti agartee cubbuudhaan nu duraa du'e san hunda agartee rabbiin ni danda'a agartee rabbi agartee rahmata haa godhuu fi haadha fi abbaa isaanii agartee rabbi imaanaa sabrii haa kennuu fi warra achi keessatti san hunda agartee rabbi jannataan haa qananiisu tirree shaawwatota agartee rabbi haa qobsiisu warra agartee obboleeyyan agartee achi keessaa isin biraa isin moggatti duddu'an sallee agartee isinillee jajjabina rabbi isin haa kennu alagaan sabrii qabdu jaani agartee rabbi sabrii nuu fi isiniifillee rabbi haa kennu agartee warra achi keessa jiru san rabbiin agartee faraja isaa yookaan agartee wallaansa gama isaa furmaata gama isaa rabbi isin haa kennu
wani takkitti naga angartee akka dhuunfaa kiyyaatti godhuu danda'u takkitti tana masaaraan yookaan rasaasan nan tokkicha akka qabu du'aa isinii godhudha ganama galgala du'aa isinii godha salaata shanan keessatti du'aa isinii godha rabbi isinii haa baasu amma booda immoo namnummaa maqaa agartee amantiitiin haa ta'u sheekaa fi qeesii aktiivistii fi aartistii haa isinitti dhufu agartee akka itti ofirraa dhoorgitan inshaallah sinoonni beektanii galanni gartee isaanii kanan mallee kaarraa kanumaan hin goolaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.